ijoolleen keenya Saudi Arabiyaa keessatti argamtan keessattuu warri heeyyama haaraadhaan biyya kana dhufe yoo isin imimmaanneeftanii dhiigan boonyeriyaa kun maal jedhedhaatiin asobsiisaa booddee maaliif jettoon ta'e hiyyaaratta yoo ta'e waggaa 10 yookaan 15 dura heeyyama qabaannus dhabnus biyya kana keessatti kabajaa gaarii qabna ture maqaa gaarii qabna ture heeyyama dhabuu miti wanti biyya kana keessatti maqaa keenya kabajaa keenya wanni nurraa fuudhe amala dhabuu keenya malee har'a osoo amel viizaa miti bizinesi viizaanaan biyya kana keessa jiraanne amalan qabnu taanaan caarraan biyya kana keessatti jiraachuu yookaan immoo boqonnaa fudhachuu keenya dhiphaadha hin jiru jechuudha amalan qabnu waan ta'eef har'a uummanni haarawni dhufe kuni warri dur waraqaan heeyyamaa kun kaardii jannataatti fakkaatee ture gaafa kaardii kana harkaan gaatu amma hadiiqaa garaagaraa istiraahaa garaagaraa yoo rattan adeemsisaa haallisaa mallisaa bakka baasii gurguddaa si waraqaan ittiin baafatte kun maallaqaan baafatte miindaan itti siin kaffalamu gibiratti gabbarta bar malee inumaayyuu gibiratti gabbarta malee waggaa waggaatti miindaan itti siin kaffalamu isumayyuu immoo horii guddaa itti laffaatee hurqitee dafqitee fidde waan kana dura baasii kana deebifteetta liqii kana deebifteetta ammoo waan itti baafte kana dachaa lafa kaa'atteetta lafta itti argamtu bakka itti argamtu bootaa siin hin malle bakka nama keenya takka argee hin beekne feetiin arguu jalqabe sanuyyuu immoo haali deemsa isaa uffannaa isaa akkaataan itti dhalaa wajjin hin deema magaalaa wanta nama qaanfachiisuu fi maqaa namaatiif hin tolle jechuudha har'as duris warri biyyoonti biyya arabaa kana keessatti nu salphise seera ittiin jireenyaa beekuu wallalu yookaan immoo aadaa gaarii calanqisiisuu dhabu safuu wallaaluudha akkasumas nama hojii ta'uu dhabuudha malee uumamarraan nuti nama seenaa gaarii fi maqaa gaarii qabu turre biyya kana keessatti bizinesi viizaadha yoo jiraatte amalan qabdu taanaan caarraan jiraachuu biyya kana keessatti dhiphaadha gadi bu'aadha ammaasis kan qofaa miti warra caarraa baafatanii biyya kana keessa jiraachuuf deemanutti karra dhiphisaattani kun gaarii. Ijoolleen Saudi Arabiyaa jirtanii sirriitti viidiyoo kanarraa waa hin hubattu jedheeti yaada. Fakkeenyaaf gaafa biyyaa baanu maal akka hojjechuu qabnu seera biyya sanii akkasuma immoo maal akkam akka hojjechuu qabnu fi ulaagaalee biyyattiin sun ittiin bultu beekuu qabnaa jechuudha. Akkuma barbaannetti biyya ormaa keessa deemtee jiraachuu hin danda'amu. Maaliif hanguma feeyyuu osoo waraqaa qabaattee illee ta'ee osoo waraqaa hin qabaanne ta'ee biyya kana keessattuu ijoollee waraqaa hin qabne of eeggannoo cimaadhaan deema. Keessa of eeggannoo cimaadhaan deema jechuudha. Kan ijoollee keenyallee biyya kana keessatti rakkina guddaa keessa geessisaa jiru ijoollee waraqata hin qabnedha. Kan waraqata qabullee kan rakkina irraan gahaa jiru. Of eeggadhaa guddaa isaa jechuudha. Viidiyoota akkasii akkanaa kun baay'inaan darbaa jira. Of eeggadhaa kan jedhan baay'inaan darbaa jira jechuudha. Nageenyi Waaqayyo isinii wayiitu akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata Waaqayyoo. Isiniin jechuu barbaada hordoftoota kiyya. Akkasuma akka warroonni immoo chaanaala kiyya faaraa taatan sabskiraayib gochuu maamila keenya taa'e akkuma argaa jirtaniin viidiyoo jalqabaa irratti jechuudha obboleessi keenya tokko gorsa bareedduu nu kenne akkasuma immoo of eeggannoodha irrattis immoo illee hanga danda'ame tokko hanguma beekurraa haga waan tokko beekurraa isiniif qoodaa viidiyoo kanaa gadhumaatti dhaggeeffadhaa si fayyada innis maalidha yeroo biyyaa baanu nuti tokkoffaa of jijjiiruudha lammaffaa maatii keenya jijjiiruudha sadaffaa rakkataa gargaaruudha kan biyyaa baanuuf malee biyya ormaa keessatti hanga fe'eeyyuu sitti sumattiyyuu hin tolu jechuudha abadan eenyumtillee kan osoo hin hojjenne biyyaa bahu hin jira jedhee yaaduun akka kootti jechuudha maaliif hojiidhaaf biyyaa baane maaliif yookiin bannee hojjenne jenneeti miti manuma jirru sana keessatti hojjennee of jijjiirra jenneeti garuu gaafa biyya kana dhufnee jennu waan keessa dabarree dhufne sin arraafanna akkaataa haalli biyyattii ittiin bultullee bulmaata biyyattiillee biyya sanillee hin arraafanna hin dagannaa jechuudha beekumsarraan kan wallaalu kaayyoo baaniif kan wallaalu jechuudha dirqama biyya tokko keessatti seerri biyya sunii akkamitti akka bulu dirqamaan beekuu qabna maal akka nurraa barbaachisus beekuu qabdan maaliif ijoollee keenya irratti kan sirriitti ba'aa ta'ee jiru
keessaayyuu ijoollee ofii isaaniitii ala badanii hojjetanii har'a ijoollee keenyas baasanii ijoollee rakkina keessa kan galchaa jiran ijoollee akkanaatirra jechuudha. Of eeggadha namni gaafa badu kan rakkatee badus hin jira kan immoo quufeetuma mana madaamtee illee baddu hin jirtu ijoolleen keenya jechuudha. Maaliif ijoollee baay'eedha kan rakkatanii rakkina hanga lubbuu isaanii bahuutti kan ga'utti baantu jira. Isaanii muti irra keessatti jechuudha. Isaan rakkina cimaa arganii jiru. Garuu ijoolleen quuftee ijoollee dhiiratii jecha yookaan dargaggeessa jecha bahanii karaa irratti immoo kan qabamanis isaanu kan quufanii baanu santu qabamalleedha jechuudha. Kanaaf yeroo ala baatanillee of eeggadha. Biyyuma ormaa keessatti akkuma biyya keetiitti jechuudha kana xartee hin jiraadhani abadan gaariin ta'u jechuudha. Akkuma obboleessi keenya jedhu yeroo baay'ee ijoollee keenya bakka hundatti kan ribshaan itti ka'uu kan of bakka namuma lammuma biyya kana keessatti akka waan ofii isaaniitti biyya kana keessa jiraatan akkasitti biyya kana bulchuu barbaadu jechuudha. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa obboloota koo wanna baananii beekuu qabdan. Anis atis wanna baanee beekuu qabna. Biyya namaa jechuun gaqqabattee bulta keessa gaqqabattee bulta waraqaas qabattee qabaachuu baattees mataa kee gaqqabattee buluu qabda. Fakkeenyaaf warroonni waraqaa qabaniyyuu ijoollee baay'ee warri waraqaa qabaniyyuu gad jedhanii bulanii jechuudha. Fakkeenyaaf warri waraqaa qabu hin jedhu warra waraqaa qabaattee dhabdee fi miti garuu biyya tokko keessatti seera isaa kabajee haala biyyattii ittiin deemu ittiin buluudha. Dhugaa dubbachuuf ani biyya keessaa biyyi nama hammatee baay'inaan taa'u yookiin immoo biyya ijoolleen baay'inaan waraqaa hin qabne kan itti argamtu Saudi Arabiyaadha. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Maaliif biyya ijoollee keenya hedduudha kan waraqaa hin qabne kan gara bahaaratiin duudha. Keenya bichaa miti lammiilee hedduudha kan bahaaraan biyyattii kana keessa dhufuu danda'u jechuudha. Biyyi kun biyya baay'inaan bahaaraan itti walitti dhiyaatti waan ta'eef. Amma fakkeenyaaf Dubaay keessa bahaaraan deemuun hin jiru. Kuwait keessa bahaaraan deemuun hin jiru. Warloon lammii achi dhaqu hunduyyuu paaspoortii qabaa waraqaa qabaa waraqaa eenyummaa isaa qaba jechuudha. Garuu biyya kana keessatti Saudi Arabiyaa keessatti ijoolleen baay'inaan kan hin qabnetu taraa jechuudha. Kanaaf yeroo of eeggannoo gochuu qabdan waan akkanaa kanaaf biyyattiin tun dhugaa hammattee nu taa'aa jirti jechuudha. Galatoomanii ijoollee keenyallee hammatee kan taa'aa jiru kan ofitti qabaa jiru biyyi kun baay'ee ijoollee keenya gargaara jechuudha. Garuu ijoollee keenyatu irra caalatti irra dhuufne malee jechuudha. Kanaaf of eeggannoo isin barbaachisaa of eeggadhaa sirriitti. Gaafa biyyaa baatan maaliif akka baatan beekaa. Kaayyoo baatanii beekaa. Akkuma argatanitti wal fuunaa wal akkas goonaa biyya ormaa keessatti ettanii qabamtanii wal biraa galtanii gaafa biyya keessatti galtanii duutillee gammachuunillee gaddillee biyya keessatti bareeda jechuudha. Wanni hunduyyuu. Kanaaf obsaan dabarsaa isin jechuu barbaada. Viidiyoo kanarraa waa hin barattu jedheetiin yaada hanga tokko jechuudha. Kanaaf warroonni immoo chaanaala kiyya faaraa taatan sabiskiraayibii gochuun maamila keenya ta'a. Yaadaa fi qeeqasoo qabaattan immoo koomentii jalatti barreessuu hin dagatinaa. Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Jabaadhaa of jajjabeessaa waan qormaata sitti dhufu hundammoo obsaan dabarsaa. Kanaaf adaraa keessan keessattuu dhaamsi kun ijoollee haaraa dhuftan sirriitti of eeggannoo godhaa. Baaneet hojjenna jettanii hojiin takka hin jiru mana madaamii irra hin jiru hojiin abadan. Nagaa ta'a fayyaa ta'aa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti.